ergaa Phaawulos Timootewosiif erge isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaasee maqaa Gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Nan dubbisa. Ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'e. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tesaloniqee dhaqe. Kereski biyya Galaatiyaa, Tiitoos immoo biyya Dalmaatiyaa dhaqe. Luqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftu Maarqosiin of duukaa fidii kottu, inni anaaf ergamuudhaaf waa'ee anaaf hin baasa. Ameen. Jabaadhaati, dandaadhaati, kanaaf si galateeffanna. Waa'een guddummaa kee, waa'een gargaarsa kee oolee yaa Waaqayyo nurraa hin dhumu, ba'ee nurraa hin dhumu. Maqaa Yesuusiin saba jiraate, saba yeroo kana argate, nama yeroo kana argate kanaaf maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u bara baraan. Yeroo kana immoo nutti dubbadhu. Ama sammuu namaaf jireenya namaa irratti hojjetu hundumaa rukuti. Maqaa Yesuusiin ameen. Ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'e jedha. Phaawulos yeroo dubbatu ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'e jedha. Maaliif akkas jedha Phaawulos isa jedhu in ilaalla. Deemaas na dhiishee na buusee biyya Tesaloniqee keessa bade. Kereski namni jedhamu immoo biyya Galaatiyaa keessa bade. Tiitoos immoo Dalmaatiyaa keessa bade. Amma kan wajjin jiru Luqaasiidha. Ati immoo Maarqosiin naaf fidii kottu. Maarqos immoo anaaf dhimma baasa. Naa ergamuudhaaf, naa hojjechuudhaaf anaaf dhimma baasaadha. Kanaaf mata duree akkas jedhu irratti dubbadha. Ariitiin adeemuuf waan nama danqu moo'u. Warri barreeffatan ariitiin adeemuuf waan nama danqu moo'u. Ariitiin adeemuuf maaltu nama danqa isa jedhuuf tokko jedhee dhaloota fedha isaatti gore isa jedhuun dubbata. Tokko lama jedhee wallaalaa beekaa tuffatu isa jedhuudha. Tokko sadii jedhee beekumsa kufaa jiru isa jedhuudha. Tokko afur jedhee jireenya waaqeffannaa qabaachuu dhalootaa osoo hin taane amala waaqeffannaa qabaachuu dhalootaa isa jedhuudha. Yeroo achi ga'uuf yeroo hin ga'u yoo ta'e illee ariitiin adeemuuf waan nama danqu moo'u. Phaawulos iddoo kanatti yeroo dubbatu ariitiin gara koo dhufuudhaaf dhama'e jedha. Dadhabe jedha. Iddoo kanatti kan agarru waan lama agarra. Tokko waan mul'atu keessa dhossaa jiru. Lama dhossaa keessa agarra. Waan mul'atu keessa dhossaa jiru inni jedhu macaafni qulqulluun akkasitti yeroo ilaallu waan mul'atudha. Garuu gaafatti gallee ilaallu immoo dhossaa ofiisaatii of keessaa qaba macaafni akkasumatti. Kanaaf waan mul'atu keessa dhossaa jiru agarra. Inni lammaffaan immoo dhossaa keessaa agarra. Dhossaa keessaa inni jedhu immoo macaafni qulqulluun dhossaa of keessaa qaba. Haa ta'u iyyuu malee inni Phaawulos Timootewosiin ariitiin adeemuuf gara koo dhufuudhaaf dhama'e jedhu kun immoo jecha dhossaadha. Phaawulos Timootewositti yeroo dubbatu naasisuu hin barbaanne, sodaachisuus hin barbaanne. Suuta jedhee dhossaadhaan itti mee. Kanaaf dhossaa kee macaafni qulqulluun dhossaadha. Dhossaa inni lammaffaan isaa immoo jechi Phaawulos Timootewosiin dubbatu kun dhossaa keessaati. Maaliif yoo jettanii namoota baay'eetu Timootewosiin kan dursanis Timootewosii teellaa kan dhufanis nama baay'eetu dadhabe, nama baay'eetu miidhame. Sababa kanaafi lagoota namoonni baay'een gara Galaatiyaa, gara biyya Dalmaatiyaa, gara biyya garaa keessa hidhatti hojii isaanii booji'aman kanaani inni qabamu akka hin dandeenyetti ariitiidhaan ati adeemuudhaaf dafii dhama'ii, dafii joorii ittiin jedha. Joormaa malee jireenyi waan hin jirreef. Phaawulos Timootewositti yeroo dubbatu, Phaawulos Timootewositti akkasitti yeroo haasa'u, Timootewos sirriitti dorgomee, sirriitti adeemee, dorgommee isaa kana fiixaan baafachuu akka inni danda'uuf itti haasa'a. Kanaaf lammaffaa Timootewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti namni dorgommeetti jiru akka seera isaatti yoo dorgome malee gonfoo mo'ichaa hin argatu jedhee dubbate. Kanaaf ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'e inni jedhu kun deemsa dhossaa mataa isaa of keessaa qaba. Lubi Tasfaalemiin matseetii isaanii yeroo barreessan akkas jedhu. Baay'ee utuu fiiganii lafa yaadan hin ga'in hafuurra suuta deemanii lafa yaadan ga'uu wayya. Fiigicha warra gowwootaa isa dhuma hin qabne caalaa tirannaa qajeelotaa isa tulluu Qarmeeliyoos irraa namatti tolu wayyaadha. Namni tokko lafa yaade ga'uudhaaf namni tokko baay'ee hin ariifata yoo ta'e qofaa deemutu isaaf wayya.
Namni tokko hojii tokkotti iddoo tokko ga'ee deebi'uudhaaf baay'ee hin ariifata yoo ta'e qofaa deemuutu sarra jira. Garuu lafa guddaa ga'ee waan guddaa bira ga'ee nama guddaa ta'ee beekumsa guddaa horatee dandeettii guddaa horatee baay'ee lafa yaade lafa dheeraa deemuudhaaf garuu nama wajjin adeemuutu sarra jira. Kanaaf ariitiin adeemuu inni jedhu kun asii achi fiiganii yookiin immoo dorgommee isaa yaadamu sanaatiif fiiguudha malee kallattiidhumaan fiigicha isaa fiigan sana mini. Kanaaf ariitiin adeemuu inni jedhu kun dhoksaa inni of keessaa qabu sirriitti dorgomuu kaayyoo ofii xumurachuu isa yaadame sanaaf milkaa ta'uu akka danda'anitti fiiguu isa jedhudha. Kanaaf ariitiin adeemuuf waan nama danqumoo namni jireenya isaa keessatti mana isaa keessatti hojii isaa keessatti karoora isaa keessatti ariitiidhaan adeemuu ariitiidhaan eebbatti ba'uu ariitiidhaan milkaa'uu isa yaadame bira ga'uudhaaf hin joora hin dhamaa yeroo hundumaa isa barbaachisu hin barbaada garuu argachuu hin danda'u. Ariitiin adeemuun yaada Waaqayyoo duukaa yommuu ta'anidha. Ariitiidhaan milkaa'u yaada Waaqayyoo duukaa yeroo ta'anidha. Faallaa yaada Waaqayyoo yeroo ta'u garuu namni ariitiin adeemee isa yaadatti milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf waa'ee warra yaada Waaqayyoo eeganii macaafni qulqulluun maal jedha yoo jenne warri ariitiidhaan adeemanii isa yaadanitti milkaa'uu danda'ani warra Kiristoosiin dhaggeeffachaa adeemanidha. Kanaaf wanti nama danquuf nama rakkisu baay'een isaa waan jiruufi Ximootiyoos isa yaadame sana bira utuu hin gahin akka namnetti Phaawulositti dubbate maqaa Yesuus Kiristoosiin inni isin yaadame sun isin hin hanqatin ganama kana. Kanaaf ariitiin adeemuuf maaltu nama danqa isa jedhuuf tokko jedhaafi dhaloonni fedha isaatti goruudha. Ariitiin adeemuuf maaltu nama danqa isa jedhuuf nan ariifataanii dhaloonni fedha isaatti goruudha. Namni fedha isaatti yeroo goru isa barbaachisu barbaada. Waaqayyo immoo fedha namaa guutuuf waan namni godhu waan namni yaade waan namni karoorsu namaa raawwachuuf yoo isa duukaa ta'an duwwiidha. Dhaloonni fedha isaatti goruudha isa barbaachisu barbaada. Faarsaa 20 lakkoofsa 4 Faarsaa 9 lakkoofsa 18 Faarsaa 12 lakkoofsa 5 Faarsaa 37 3 4 Dhaloota fedha isaatti goreef ariitiin adeemeen milkaa'utu jedhu dhaloota fedha isaatti goreef isa barbaachisuutu barbaadu dhaloota fedha isaatti goreef tiksiin kun walii isaanii hiiku. Dhaloota fedha isaatti goreef namni fedha isaatti yeroo goru isa barbaachisu barbaada. Faarsaa 20 lakkoofsa 4 akkas jedha. Waan garaan kee jaallatu Waaqayyo siif haa laatu. Hakeeka kee siif haa raawwatu jedha. Namni ariitiin adeemee milkaa'uu gooftaa keessatti hafuu dadhabee kan inni baay'ee jooruu fi isa barbaachisu barbaaduufi yeroo Waaqayyo isa faana ta'u immoo isa barbaachisu argachuu hin danda'u jalaa miliqa. Daawit garuu yeroo dubbatu waan garaan kee jaallatu Waaqayyo siif haa laatu jedha. Namni waan baay'ee jaallata dachee kanarraa. Namni jireenya isaa keessatti waan baay'ee jaallata. Namni hojii isaa keessatti waan baay'ee jaallata. Daawit waan garaan kee jaallatu Waaqayyo siif haa laatuuni Waaqayyo isatti jaallattu duukaa faana ta'e yookiin duukaa bu'ee osoo hin taane ati isa Waaqayyo jaallatu faana gaafa taate isa barbaachisu argattaadha. Naqa tokko harka keessan ol kaafadhaa isin rakkisa. Isa barbaachise barbaadaaf kamini maqaa Yesuus Kiristoosiin inni barbaachisu kan keessan ta'u ganama kana. Namni Kiristoos waan faana bu'eef waan garaan kee jaallatu Waaqayyo siif haa laatu hakeeka kee siif haa raawwatu jedha. Faarsaa 9 lakkoofsa 18 irratti warri waan barbaachisaa dhaban irraanfatamanii nafanii abdiin warra gadadamoo bara baraan jiraata hin baduu jedha. Asitti warri waan barbaachisaa dhabanidha. Asitti waan garaan kee jaallatudha. Achitti immoo warri waan barbaachisaa dhabanidha. Dhaloonni isaa yaadatti milkaa'uudhaaf fedha isaa keessaa ba'ee jiraachuutu murteessaadha. Faarsaa 12 lakkoofsa 5 Waaqayyo gooftaan immoo jarri warra gadadamoo irratti humnaan ka'an waan jiraniif warri garaan isaanii waan barbaachisaa dhabe waan aadeef anamma ta'uufan jedha. Gargaarsa isaan awwalis akka isaan argatan nan godha. Namni fedha isaatti kan inni goruuf waan barbaachisaa barbaadudha.
warra fedha waaqayyoo keessa jiraatanii waan barbaachisaa barbaadaniif immoo faarsaa 15 irratti waaqayyo gooftaan immoo jedha. Jarri warra gadadamoo irratti humnaan kaan waan jiraniif, warri garaan isaanii gadde, warri milkaa'uu hin dandeenye waan aadaniif anamma ka'uufan jedha. Waaqayyo sii ka'ee lafaa si kaasee siin immoo isa barbaachisu irra si ka'a. Ameen. Isa kana sadansaatiif garuu deebiin faarsaa 37 lakkoofsa 3 amma 4tti jira. Waaqayyo amanadhu, wanta gaarii ta'es hojjedhu, biyya kee nagaan taa'i, amanamummaas eeggadhu, waaqayyootti gammachuu qabaadhu, inni immoo kadhata garaa kee sii kenna jedha. Waan garaan kee jaallatu argachuuf, isa barbaachisaa sana argachuuf waaqayyo sii ka'uu fi waaqayyoon amanadhu jedha. Waan gaarii ta'e hojjedhu jedha. Biyya kee nagaan taa'i jedha. Amanamummaas eeggadhu jedha. Isa lakkoofsa arfaffaa isaarraa ijoo guddaan inni sunis ijoodha garuu kan caalu waaqayyootti gammachuu qabaadhu jedha. Al tokko tokko namoonni akkas jenna jaallattus jibbitus waaqayyo balbala sii banaa jenna. Jaallattus jibbitus waaqayyo waa'ee keetiif waan haaraa godha jenna. Jaallattus jibbitus waaqayyo lafa yaadeen si ga'a jenna. Hin jaallattu taanaan sin ga'u waaqayyo. Tokkoffaa Qorontos 2 lakkoofsa 9. Caaffanni qulqullaan waaqayyo warra isa jaallataniif waan inni qopheesse. Tokko iji namaa hin agarre. 2 gurri namaa hin dhageenye. 3 yaadni namaa bira hin geenye. Roomaa 8 lakkoofsa 28. Waaqayyo warra isa jaallatan moo warra isa jibbanidha? Karaa hundumaa, karaa dhibbamin, karaa kumamin, karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti geessa. Eessaa finne reerii? Yoo jaallatte sii banama malee jaallatu taanaan hin ta'u jechuudha. Warra isa jaallatan jedha. Kanaaf egaa waaqayyootti gammachuu qabaadhu jedha. Namni hojii isaa keessatti, mana isaa keessatti, karoora isaa keessatti yeroo ammaa kana jaalala Kiristoosiin gadi buuseera. Daawiti waan baay'ee haasa'eetu 37 isa lakkoofsa 4 kana meedha qalbeeffata. Waaqayyootti gammachuu qabaadhu jedha. Namoonni baay'ee waaqayyootti gammachuu qabani. Namoonni baay'een waaqayyootti gammachuu waan hin qabneef immoo milkaa'insa hin qabani. Waaqayyootti gammachuu qabaadhu jedha. Inni immoo kadhata garaa kee sii kennaa jedha. Amma naan ka'ee maal kadhattu ammas hin jedhee waan baay'ee haasa'uu dandeessu. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu waaqayyootti gammachuu qabaadhu kadhata garaa keetii sii kennaa jedha. Macaafni qulqulluun kan inni jedhu ariitiin adeemuuf dhaloonni kan inni danqame fedha isaatti godhuudha tokko tokko inni. Garuu waaqayyootti gammachuu qabaadhu kadhata garaa kee sii laataa jedha macaafni. Nuyi immoo jaalala Kiristoositti adda baane yeroo hundumaani anillee maalan godha dhalootuma hin bari. Anillee utuma haadha akkasiirraa dhalanne ta'e abbaan akkasiirraa utuu hin argamne ta'e maalan godhe al tokko tokko immoo akkasii biyyuma akkasii keessatti utuu hin dhalanne ta'enna. Nuyi dhalootas hin banne iddoo dhalootaas hin banne. Ba'aa ta'ee dhagaa ta'ee kuntaana ta'ee wanti nurra garagale yoo jiraate garuu filannoo keenyaadha. Namni naafa ta'ee dhalate yoo jiraate akkasumatti akka inni dhalatu jaallate waaqayyooti. Namni agartuu jaamaa as keessa yoo jiraate akkasumatti akka itti dhalatu jaallate waaqayyooti. Malee dhaloota baddeemin. Iddootti dhalanne immoo biyya kamiin naqa biyyi lafaa biyyuma lafaati. Wanti guddaan garuu jireenya dhala namaaf filannoo mataa isaatiiti. Kanaaf Ibroota 11 lakkoofsa 25 irratti yeroo baay'ee isatti tolee jiraachuu caalaa saba kee jireenya bareedaa jiraachuu caalaa saba Gibxii wajjin gadi deebi'ee rakkina keessa jiraachuu filate Museenidha. Waan filannoo isaa ta'e. Kanaaf bara dhaloonni fedha isaa barbaadu keessa jirra. Bara namni fedha isaatti gore keessa jirra. Addanaagaa inni kaan Galaatiyaa keessa, inni kaan Tasaloonkee keessa, inni kaan biyya Dalmaatiyaa keessa waan sokkeef akka Ximiitiyoos fedha isaatti goree karaan dhaabanneef Phaawulos immoo Ximiitiyoosin gorsa. Namni dadhabaadha humna hin qabu. Namni humna fixuun immoo Kiristoos humna isaa fixuu mini. Yeroo namni fedha isaa barbaadu kee jirra. Waaqayyootti gammachuu qabaadhu kadhata garaa kee sii laataa jedha. Nuyi amma waan baay'ee irratti kadhachuu dandeenya. Waan baay'ees dubbachuu dandeenya. Fuula waaqayyootis qabaachuu dandeenya. Isa kana argachuudhaaf fedha keenya keessaa ba'uutu nurra jira.
yeroon kun namni bara namni waaqessuuf fedha isaa barbaadudha. Amma namni waldaa gaafa dhaqu namni waldaa waan gurguddaa shaniif dhaqa. Waldaan nama afurii yookiin bakka bu'ee nama afurii qabdi. Waldaa kiristiyaanaa namni kan inni dhaquuf tokko fayyuu dhaqa, lama du'uu dhaqa, sadii qoruu dhaqa, afur ilaaluu dhaqa, shan yeroo dabarfannaaf dhaqa. Kamtu gaaffii isinitti ta'a isa jedhuuf du'uu dhaqa isa jedhu duwwiidha. Caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo warra isa hin amannetti ammumayyuu maal ta'ee jira jedha. Faradamee jira jedha. Dubbii madhageessan si faradama, dubbii madhageessanis sitti faradama jedha. Kanaaf namni du'a jala jira jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa nama afur qabdi yookiin bakka bu'ee afur qabdi. Tokko saba dhugaa jaallatu, nama dhugaa jaallatu, yeroo dhugaan dubbatamu, agartuun isaanii kan banamu, yeroo dhugaan dubbatamu, garaan isaanii kan gammadu, yeroo dhugaan dubbatamu humna kan godhatani, yeroo dhugaan dubbatu gammachuu guutuutti kan galan qabdi. Lama namoota soba jaallatan qabdi waldaan. Yoo sobamee dadhabame malee hin jaallattu, yoo sobamee ergaan dubbatame malee hin jaallattu, yoo sobamee itti faarfame malee hin jaallattu nama akkasii qabdi. Sadii nama dhugaa fi soba jaallatu qabdi waldaan. Soba sin jaallata, dhugaa sin jaallata, nama akkasii qabdi waldaan. Soba duukaa sin fiiga, dhugaa duukaa sin fiiga, nama akkasii qabdi. Arfaffaan nama soba keessa hin jirre, dhugaa keessa hin jirre, nama akkasii qabdi waldaan. Ilaa muka tokko sirratti jiguuf jedha yoo jedhan beekee fiigee jalaa kan hin baane. Ilaa boolla tokko lixuuf jettaa irraa deebii yoo jedhan irraa kan hin deebine. Dhugaadhuma argee kan fudhatu. Sobas yoo arge kan fudhatu. Waa'een dhugaas kan hin galleef, waa'een sobaas kan hin galleef. Egaa bara namni fedha isaa barbaadudha. Waaqessuuf akka fedha isaatiitti malee badaa qomarraa gadi hin bu'u. Lallabii yoo akka fedha isaatiitti ta'e malee hin jaallatu. Faarfannaa yoo akka fedha isaatiitti ta'e malee hin jaallatu. Mana barumsaa yoo dhaqe yoo akka fedha isaatiitti ta'e malee hin jaallatu. Egaa barumsa irratti namoonni yeroo isaanii fi hojii kooti jedhanii itti dadhabanii yeroo isaanii kennanii baratanis immoo jiraachuu danda'u. As keessa barattoonni ciccimoon jiraachuu danda'u, barsiisonnis immoo jiru. Isaan kanaaf immoo eeggannaa gochuun bareedaadha. Dhaloonni keenya dhaloota ijaa nama ba'uu fi dhaloota fedha isaa barbaadu waan ta'eef eeggannaa gochuuf hin gaariidha. Sirriitti dadhabanii kan hojjetaniif eeggannaa godhanii barsiisuun gaariidha. Namni akka itti guddatus hin beekani, namni akka itti danqamus hin beekani. Bartuun barsiisaa caala waan jedhuufi, macaafni itti qulqulluu waan jedhuufi, guyyaa tokko barataa utuu fedha qabu hinnaa gadi qabne yoo dadhabsiifne, yoo beekumsa nu keessa jiru itti agarsiisuudhaa baanne, akkuma tasaa ta'ee danqamaa miidhamaa yoo guddate, bor immoo guddatee dookteerii yoo ta'e, ati immoo akka itti danqamu namni akka itti danqamu waan hin beekneef, ati immoo dhibeen hundi tokko si quunnamee mana yaalaa akkuma tasaa dhattee nama sanaa hojii yoo walitti baate inni dookteeriidha waan ta'eef asiin immoo karaa maciniinnaas qabe waan baay'ee mini. Opereeshinii taata yoo siin jedhanii dhaloota nama ijaa ba'uu barbaadu, dhaloota ijaa ba'uu barbaadu, dhaloota fedha isaa barbaadudha waan ta'eef akkuma tasaa immoo isa sitti qaba. Kanaaf opereeshinii si godhe dhiyan dura kutee si gata. Kanaaf dhalootaaf eeggannaa gochuun gaariidha jechuudha. Maaliif namni fedha isaa barbaada, dhaloonni fedha isaa waan barbaadu. Kanaaf eeggannaa gochuun gaariidha. Inni kan biraan namni aasaadhaaf fedha isaa barbaada, waaqeffachuuf fedha isaa barbaada. Waldaa dhaqee teessumarra taa'uuf akka fedha isaati. Namni jireenya isaa keessatti ariitiin adeemee milkaa'uu kan hin dadhabeef fedha isaatti goruudha. Namni gaa waa'ee fedha isaatii yaada. Nyaachuuf akka fedha isaatii, uffachuuf akka fedha isaatii, haasaa yoo ta'e akka fedha isaatii. Waan hundumaa namni fedha isaatti baqa. Nagaduuf akka fedha isaatii, geggeessuuf akka fedha isaatii, raajuuf akka fedha isaatii. Namnis akka fedha isaatti dubbachuu barbaada, amantoonnis akka fedhii isaatiitti barbaada. Kanaaf fedha keenya keessaa ba'uutu nurra jira. Barumsaaf akka fedha isaa inni irra, gaa'ilaafis akka fedha isaatii. Gaa'ilaafis akka fedha isaatii. Maaltu fedha Waaqayyoodha jennee ilaaluutu nurra jira. Maaltu fedha Waaqayyoodha jennee ilaaluutu nurra jira. Namni gaa'ilaaf illee fedha isaa barbaada. Yesus Kiristoos du'eera. Yesus Kiristoos dhalateera. Yesus Kiristoos du'eera. Yesus Kiristoos du'a mo'ee ka'eera kan nuyi jennu. Dhiiga fannoo irratti lolee. Dhiiga isaa isattiin amma dhalanne kanaadha. Gaa'illi tokko gaa'ila.
waaqayyo harka keessaa qaba kan nuyi jennu gaa'ila tokko gidduutti yoo dhiigi beeduudha. Kanaaf namni araara kadhataa jiraachuun gaariidha. Lakki anoo gaafa fuudhee anaaf manaa koo gidduutti kun hin taane nan qayyaradha yoo ta'e immoo jabaadhu surree qayyaradhu jabaadhu gurdii qayyaradhu malee haadha manaa abbaa manaa qayyaruun hin danda'amu. Abbaan manaan qayyaramu haati manaan qayyaramtu. Jabaatanii kophee qayyarachuu surree qayyarachuu shaamuzii qayyarachuu malee abbaan manaa sadi manaas hin qayyaramtu. Lakki anoo mataadhu mana jettee xiqqoodhuma natti fokkiste natti bareedde sennaan hin danda'amu. Yoo jalaa duuti hafuudheedha yoo inni immoo irraa du'e heerumtuedha kana malee hin jiru. Harka keessa walitti buusaa waaqa galateeffata. Kanaaf dhaloonni garuu fedha isaatti yeroo garuu faarsaa 66 lakkoofsa 5 dubbifata. Kottaa wanta waaqayyoo godhe ilaalaadha. Inni butee fuudhus inni qorichatti godhus inni ulfeessee fuudhus inni maal ta'us kottaa wanta waaqayyoo godhe ilaalaadha. Galagalchinee warri waaqayyoo kaase immoo kottaa wanta seexanni godhe ilaalaadha. Keessa kabaare waaqayyo butuu kiyaa hin qabu. Inni sirriitti eebbifatus kottaa wanta waaqayyo godhe ilaalaadha. Dhaloonni fedha isaatti godhu fedha isaa barbaada. Karaa milkaa'insa isaatiif namni yeroo fedha isaa keessaa bahu duwwiidha. Yoo fedha isaa keessaa bahu duwwiidha. Fedha keenya kana dhiisuutu nurra jira. Fedha keenya kana keessaa bahuutu nurra jira. Fedha keenya kana mo'achuutu nurra jira. Hojjechuuf fedha keenya nyaachuuf fedha keenya kana. Fedha Kiristoos taasisuudha. Dhaloota fedha isaanii keessatti lafa dha'anii ka'uu dadhaban waan jiraniif. Phaawulos immoo Ximootiyoositti yeroo dubbatu kanaan akka hin qabamnetti dafii gara koo dhufuuf dhama jechuun lafan ga'e iddoon ga'e si hanqaaqee nafin ibdichi si hanqaaqee nafin kottatis eebban bira ga'e hirmaatu kottatis guddinan bira ga'e hirmaatu kottatis kaayyoo wangeelaaf baate isa dhalatteef sana xumurittiin jechuu barbaada. Kanaaf deebinee yeroo dubbifnu lammaffaa lama. Lakkoofsa tokko kaafnee yommuu laallu amma afurii sadii kana yeroo laallu amantii kee isa garaa qulqullaa akkoo kello is haadha kee wiinii kee keessa ture si keessa akka jiru nan amana jedha. Kanaaf jedha kennaa waaqayyoo isa yeroon harka sirra kaa'ee isa argatte sana isa sii laatame sana akka abiddaa akka bobeessituun si yaadachiisa jedha. Si yaadachiisa jedhee dubbata. Kanaaf baay'eetti dadhabeera waan ta'eef karaa tafuuf dadhabuu isaan barbaanne. Jireenyi Kiristoos keessatti hafuu eebba nagaa moo'icha waan qabuuf Ximootiyoosiin hin hubachiisa Phaawulos yeroo dubbatu. Phaawulos yeroo isaanitti dubbatu warra kaanii wal caalsisee mini. Warra kaaniin jibbee mini. Adaraa guddaatu itti laatamee jira waan ta'eef isa waaqayyotti kennetti akka inni milkaa'u yookiin fiixaan akka inni bahu jaallateeti. Nama jaallatutu waan namatti hima. Kanaaf fedha keenya keessaa bahuutu nurra jira. Ariitiin adeemuuf maaltu nama danqa tokko jennee fedha ofiitti godhuudha. Daawit egaa waan garaan kee jaallatu waaqayyo siif laatu jedha. Maal jaallattu utuun isiniin jedhe waan baay'ee natti himuu dandeessu. Nyaata kee waan baay'ee natti himuu dandeessu. Uffata kee waan baay'ee himuu dandeessu. Kanaaf fedha keenya keessaa bahuutu nurra jira. Dachee kanarraa wanti dhala namaa dhaalee jiru waa lama. Tokko barsiisa Esaawuti. Lama barsiisa Iyuudaati. Iyuudaaf Esaawuu. Iyuudaa waa'ee birriiti. Esaawuun immoo waa'ee biddeeniiti. Kana lamaanidha. Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti kadhatee ba'ee si'oos inni seexanni isa jalqabaa laateef waa'ee biddeeniiti. Egaa namni biddeen malee immoo jiraachuu hin danda'u. Biddeen malee gurdii mudhii fi surree namaa baatu hin jiru. Yoo nyaate malee. Hin baataa? Sii baataa? Nyaati murteessaadha. Kanaaf waa'ee nyaata lafarraa kanaaf namni namaa garuu fedha waaqayyooti enne yaaduun gaariidha. Kanaaf Daawit faarsaa 47 lakkoofsa 3 afurtammaa irratti yeroo dubbannu akkas jedha. Waaqayyootti gammachuu qabaadhu jedha. Har'a gammachuu waaqayyoo nama baay'ee jalaa irra taana. Waaqayyo maallaa godheedha. Waaqayyo maallaa godheedha. Manni Tigraay ji'aan kaffalamu, ibsaan ji'aan kaffalamu, bishaan ji'aan kaffalamu waan inni nu gochaa jiru beenna. Kanaaf oksiijinii nuyi erga dhalannee fudhannu immoo meeqa akka baasu hin beennu nuyi. Kanaaf waaqayyo maallaa godheedha. Dhaloonni gammachuun waaqayyo dhaloota baay'ee keessaa irra taana hunda hin jennu yoo ta'e illee. Kanaaf namni fedha isaatti yeroo godhu waaqayyo hin callisa. Yeroo waaqayyo callisu immoo iji namaa arguu hin danda'u.
Yeroo Waaqayyo jallisu immoo namni humna hin qabu mogolee hin qabu. Yeroo Waaqayyo jallisu immoo namni eebbifamuu hin danda'u, milkaa'uu hin danda'u, lafa yaade ga'uu hin danda'u. Kanaaf ariitiin adeemee milkaa'uu eebba isaa bira ga'u, ariitiin adeemee guddachuu, ariitiin adeemee eebbifamuu kan namni dadhabeef fedha isaatti waan godheef. Yoo nagade fedha isaa. Nama bituuf nama gurguru tokko gidduu miizana yookiin kiiloo jira. Inni bitu miizana akka barbaade godhee jallisu iyyuu malee isa gurguruuf isa bitu gidduutti miizanni murteessaadha. Macaafa fakkeenyaa 16 lakkoofsa 2 namni akka ofii isaa ilaalutti karaan jireenya isaa hundinuu qullaadha. Waaqayyo garuu hafuuraan ittiin geggeeffamu hin miijana jedha. Kanaaf miijanni nama bituuf nama gurguru gidduutti madaalli dhugaadha. Amma nuyi geenyu agargaa hin beeku. Amma nuyi geenyu waaqa ta'uu hin beeka. Namoonni tokko tokko waanuma Waaqayyo mul'ata namaa dhibba keessaa dhibbatti moof godhu. Wanni gurguddaan sadii biyya lafaa kanarraa ga'amini. Afur ture garuu tokko yaadachaa hin jiru. Tokko mul'ati namaa ga'amini. Mul'ata ga'a ani qaba namni jedhu sobaadha. Mul'ata ga'a kan qabu isa waggaa 33 walakkaa jiraatee ol beeduwiidha. Lama beekumsi namaa ga'amini. Isa tokko yoo beekte tokko wallaalta, isa biyya tokko yoo beekte isa biyya tokko wallaalta. Sadii fedhii namaa yookiin hawwi namaa ga'amini. Isa arfaffaan immoo dhufaatii Kiristoos ittiin isinitti hima. Sadii dubbadheera. Fedhii namaa yookiin hawwi namaa ga'amini. Nan baradha yoo itti hin baratta barumsa xumurtee immoo maalan taa'etta gaa'ela dhaabbatta sanatti dabarta mana yoo jaarratte mana ijaarratta mana jaarratta makiinaan bitadhatta kanan taa'etta nan beekametta dirijitii akkasiin dhaabetta fedhii namaa murteessaadha murteessaa mini har'aa kaasee garuu hafuura isa waaqarraa dhufe sanaatiin iddoo dhaabbannaa keenyaa adda nuu baasa hafuurri. Kanaaf fedha keenya keessaa ba'uudha. Namoonni fedha isaanii barbaadu. Nyaachuuf akka fedha isaa, deemuuf akka fedha isaa, dhaabachuuf akka fedha isaa, geggeessuuf akka fedha isaa, geggeeffamuuf akka fedha isaa, bituuf akka fedha isaa, gurguruuf akka fedha isaa yeroo akkasii keessa geenye jirra. Bara dhaloonni fedha isaa barbaadu kun jijjiiramni dhala namaarra hin jiru, jijjiiramni mana namaarra hin jiru, jijjiiramni hafuura namaarra hin jiru. Nagade nama tokko yoo laalta isuma bara kaanisu abarreen gaddaa kadhannaa namaa jecha namaa lallaba namaa haasaan namaa amalli nama tokko isuma deengaddaa isuma bara darbee isuma guyyaa darbee milikkitumaaf waldaa dhaquunsaa milikkitumaaf. Kanaaf fedha keenya keessaa yeroo baanu eebbifamoodhaan mo'oodha nuyi jireenyi ulfinni beekumsi caalu hundinuu kan keenya ta'a. Kanaaf Phaawulosi Ximootiyoos fedha isaatti goree hankaatee yookaan dadhabee akka namni itti dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kaafne. Namicha waggaa 38 dhukkubsate tokko ilaalla. Namichi sun haasaansaa haasaa keenya fakkaata. Iyyi isaa iyya keenya fakkaata. Dubbiin isaa dubbii keenya fakkaata. Wawwaannaan isaa wawwaannaa keenya fakkaata. Jireenyi namicha sanaaf jireenyi keenya wal fakkaata. Waggaa 38 dhukkubsate. Yesuus Kiristoos gara isaa dhaqee fayyuu barbaadaa jedhe. Ani fayyuu nan barbaada gabaabaadhumatti utuu jedhee gaariidha. Namaan qabu akkuma keenya. Firaan qabu akkuma keenya. Yaa Waaqayyo jedhaan akka tokko. Jedha yaa Waaqayyo jedhaan akka tokko. Sammuu koo naa bani jedha.